share godha. Har'a galgala mana kooti sagantaan ni jiraata. Maakii miliyoona followerii miliyoona tokko. Maakii for 1 million followers. Challenge kana jalqabuu dandeenya. Har'a officially galgala sa'aatii 4 irraa kaasnee walitti mari'annee Raaju sagantaa majettan kana sagantaa deeggarsaa wayii mana Muhammad bin Aljaziiraati jira akka sagantaa waliin dhoofne yookiin ammoo sa'aatii eegsisaa yookaan ammoo asiisaa sa'aatii sana yeroo qabdu Muhammad Aljaziiraa dubbisii qabeeshii sagantaa deeggarsaa wayiitu jira kan dura beeksifamu. Eshi muknaatiin binan bilbila. Gargaarsi saamee kanas ta'e. Akka Itoophiyaa sa'a afuritti. Akka Itoophiyaa sa'a afuritti. Sa'aatii afuritti taanaan ila isaamu nuti sa'aatii 3 irraa kaasnee sa'aatii tokko nu ga'a. Waan sa'aatii baay'ee barbaadu. Sa'a lamarraa haga sa'a afurii. Hin danda'amu. Sa'a afurii goone sa'a afurii yoo ga'e immoo sagantaa deeggarsa mana Muhammad Aljaziiraa jiruuf ammoo iddoo gadhiisnaa. Galgala sa'aatii lamarraa kaasee sagantaan mana koo keessa. Ammuma hundumatti itti hima. Maakii live irra jirti. Baateetti taanaan sheeritti godha. Baatee jirti natti fakkaata. Baateetti. Laalee jira. Bilbili yeroo tokko silkii biraa qabattee taanaan itti bilbilii haa dhuftu. Isheenis sagantaan akka jiru haa dhuftu. Sheerii godhan sheeritti godhanillee sheeritti godha. Sheeritti. Nasri silkii biraa qabda taanaan itti bilbiliin argitu taanaan ammaaf dhuftee akka sagantaan jiru akka beektuuf. Een dhufti seenuu qaba. Sheerii godhaaf. Anis sheeritti godheeraaf. Maatii as keessa yoo jiraatte lakkoofsa tokko nuuf barreessi. Akka dhageettu. Ndom 500,000 itti guutan 1 million baay'ee hin dandeenya. Oromoon 1 million challenge. Humni 500 maal godhaa? Wikaan. Miliyoona tokko maakii. Yemaanni qulqullee aan miliyoona jagabbaa dinde unkaan itiidhaa miti. Ijoolleen teettee asirra cafaraa oltu bicha miliyoona tokko seenaan jirtu. Maakii Oromoo keessaa ishee jalqabaa taati miliyoona tokko galtee. Kan immoo gochuu dandeenya dhugaa. At least namni 10,000 viidiyoo ishee Koomenti keessatti 1 million challenge maakii Oromoo jedha barreessaa. Maakii Oromoo for 1 million. Ni goona guys ila. At least har'a live irratti namni 10,000 ni dhufa taanaan namni 10,000 sunu viidiyoo maakiin hojjetu duwit godha taanaan 1 million baay'ee salphaadha. Hundumti keenya viidiyoo isheen akkaawuntii ishee akka jalaa gubateetti akkaawuntii haaraa akka ta'etti viidiyoo tokko hojjetti hundumti keenya isa duwet goonee maakii fooloo goonaa jenna. Astollu. Maakii for 1 million. Namni yoo tiktokii namaa guban bar kaayyoo namaa gubuu hin danda'ani. Onni uummata keessaa nama baasuu hin danda'ani. Baay'ee maqaan guddaan abbaa barbaadde Oromoo keessaa namni hin beekne hin jiru. Yefallage soo abbaa feete maakii Oromoo itti gaafatte namni hin beekne hin jiru. Kabiraallee yoo bante boruma ganama bakkuma siisan itti deebiti. Wanti guddaan onni namaa keessaa nama baasuun hin danda'u bakka. Kanaammoo amanini kaampaanii chaayinaan dalage kolkollee no'ee gubuu dandeetta gubuu dhiisuu dandeetta kun tiktokiidha. Follow nama lubbuu namaati. Garuu wanti guddaan onni uummata Oromoo keessaa baasuu yoo hin dandeenye attilfa. Hin gubda hin banama kabiraa agatti makana. Harkiseen jira. Maakii yoo dandeette kottu gala. Yookaan immoo gastiin argatu. Gastii ergatti taanaan namni baay'een ergatanna. No, invite godheeffan jira. Kan hin dandeette. Kunoo tokko Si harkisee jira bar maakii si harkisee jira. Ayyee lammaffaa si harkisee nan harkisa kottaa. Baga nagaa lafti maakii. Galatoon akkam jirtan hundi keessan jiru. Nagaa qabna. Waa tokko sitti hin dhagaamin ishee. Jirra akkamatti. Kun Nasrii Raachee hundi keessan Oromoon jirtu hundi keessan. Maakii baay'ee nuti pilaaniin keenya akkaawuntii keessa jalqabaa 500,000 siif kennu miti. Torban 2 keessatti fooloorii Oromoo jalqabaa kan miliyoona tokko galee Oromoo jalqabaa taata. Isarratti hojjechuuf jirra. Har'a sagantaa qabannee jirra. Homaa sitti hin dhaga'amin dhibamaa baay'ee akka qabnu kana sirratti mirkaneessi akkaawuntii kee riipoorti godhanii cufsiisu taanaan naa galaan jiru maal akka ta'eef kan ammoo isa durii deebisnee otoo hin ta'in isa durii caala gooneetu isaanitti agarsiisna
ati Oromoof maal akka taate Oromoon hammam akkasi jaallatu atis barana laalta jechuudha. So har'a maal yaadne sa'aatii lama irratti mana kootti sagantaan jira. Sagantaan sun sagantaa fooloorii maakii akkamitti deebisna kan jedhudha. So at least namni 10,000 ni jiraata. Ati viidiyoo tokko hojjeta 1 million challenge 1 million followers for maakii challenge. Asliinis Mubeenis hundumti keenya abbaa abdiinis walitti geenye nama 10,000 wal wajjin taane namni 10,000 viidiyoo ati akkaawuntii haaraadhaa fooloo godhaa jettee hojjettu namni 10,000 sun du'eet akka godhu goona. Torban lama keessatti yoo baay'ate torban lama keessatti fooloorii miiliyoona 1 akka galtuuf. Kanammoo ni goona. Har'a galgala sa'aatii 2 akka lakkoofsa Itoophiyaa sa'aatii 2 kaasee mana koo keessatti sagantaan jira. Hundumti keessan warra asirra jirtan har'a galgala sa'aatii 2 kaasee mana kootti sagantaan jira. Ni goona inshallah. Galatuma. Ayyee maakishaa sitti dhagaamini waan tokko intallee siidhamoo jiraate kan irrallee siidhamaa ture. Wanti guddaan laal ofitti amanamummaa kan keeti. Ilmi namaa yeroo shira namarratti dalagu akka ati ofitti amanamummaa dhabduuf akka ati harka kennattuuf ati ammoo daran mismaarri akka mataa keessa gattumamuun jabaataa deema akkuma jedhamutti daran akkuma dhiibbaa fi hinaaftuun sitti baay'atutti ati ammoo jabaataa deemuu qabda. Chaalenjii miiliyoona 1 eegallee jirra. Mee kana booda abbama duubatti nu deebisu ilaalla. Miiliyoona 1 ni galla haa gubanii miiliyoona akka galuu dandeettu yoo itti agarsiisna ammoo gahaadha. Ati beekuu qabdu namtichi ifaa kana hojjeteedhaan yeroo 5,000 ol meeqa jedhan yoo dogongoru baadhee yaalii godhee abookin yeroo 5,000 ol yaalte ifaa kanallee hojjetaa hin jirtu. Mee maaluma wanti kee kun jennaan ifaa hojjetuu dadhabullee karaa ifaan ittiin hin hojjenne 5,000 ammoo ni beekaa jedhu. Nuti maakii miiliyoona 1 ni galchina. Isinillee gubaa. Nuti ammoo akka isin miiliyoona 1 galuu dandeettu namni miiliyoona 1 ammoo akka fooloo isii godhee isii hordofuu danda'u isinitti agarsiisna. Isinillee nu gubdan nullee ni guddisu. Garuu ka itti hinaafuu fi ka itti hinaafamu waladda. Nama dandeettii qabutti hin hinaafan. Namni dandeettii hin qabne ammoo hojjetu waan hin dandeenyeef ka hojjetu sana sakaala. Kanaaf ati saba guddaa saba bal'aa miiliyoona 60 keessaa dhalatte. Miiliyoona 60 kana keessaa ammoo galabaa hedduutu jira. Haasida hedduutu jira. Ka argaa namaa jibbu, ka guddina namaa jibbu, ka mul'atuu kee jibbu, ka beekamuu kee jibbu. Yoo ati uummataa sagalee taatu akka waan galii wayiitti argattu, akka waan maallaqa itti argattu, akka waan mindaan wayii sii kafalamu, akka waan guddattee nama caaltuutti ka hinaafu hedduutu jira. Ati galuu ka of beeku sima. Hawaasa kan kee bilisaan kafaltii tokko maletti homaanuu maletti bilisaan akka tajaajiltu ka of beeku si. Garuu inni biraa ammoo isdii fi jibbiinsa waan qabuuf guddina kan kee waan arguu hin feeneef waan waa itti argattu waan isa caaltu itti fakkaata. Wanta biraatiif miti. Kana ka ta'e ammoo dhugaa dubbatuudhaaf baay'inuma kennarra saba bal'aa ta'uu fi Oromoon kun baay'ina hedduu qabaatu irraa akka ka'e namni bifa hedduu itti baay'ata. Ka ilaalcha garaagaraa qabu, ka negatiivii qabu, ka poozitiivii qabu, ilaalcha hedduu namni qabu akkuma baay'ina saba kanaatti itti baay'ata. Kana waan ta'eef sitti hin dhagahamin qalalli godhi ilaal miira keessa hin galin. Miira keessa yoo galte karoorri jaraa success ta'eera. Galma ga'eeraaf. Ka isaan barbaadan miira keessas galchuu akka ati waa dubbattu, akka ati gadditu, akka ati waa wayii akti gootu barbaadan isaan. Akka kaleessa si beekan irraa akka biraa wayii akka ati taatee argamtu barbaadan. Si galee kanaaf takkaa miira keessa hin dubbatin. Waan tokko keessa hin galinatin. Nutu sirraa dubbata waan ta'eef ati ofirraa hin dubbatin. Nuti ammoo akka gaarittii fi haga yaadamu olitti sirraa dubbanna ni hojjanna waan jiru hundaan si waliin jirra jedha. Abshirii har'a galgala sa'a 8 akka biyya kanaatitti sa'aatii 2 akka Itoophiyaati haga Itoophiyaa sa'a 4 sa'aatii 2 chaalenjii 1 million jedhu mana raachuutitti wal geennaa. Sa'aatii sana booda ammoo mana Muhammad Aljaziiraatitti aartist Muhammad Zeen qaroo dhabeessa gatee obboleessa kennaaf deeggarsatu jira. Raachuuleen dhiifama waliin sa'aatii 2 erga turteen booda sagantaa sanillee beeksisa gootee mana Muhammad Aljaziiraatti dhufanii aartistiin sun nama ija hin qabne nama waggaa 16 irraa aartii irra ture
isa sanillee akka qarqaaran beeksisa akka nu gootu asumaan amaanaa siin jedha. Hunduu Oromoodha waan ta'eef hundaa bira dhaabatuu qabna. Sa'aatii 2 mana maakii sa'aatii 4 booda immoo akka Itoophiyaatitti mana Muhammad Aljaziiraatti dhuftanii artist Muhammad Zeen ol qabnaa seenaa guddaa kan ibsan jechuudha ni beeytanii isa akka qarqaartan isin jedha galatoomaa isin dheere. Hayi galatoomaa hundi keessanuu. Yaada gaarii qabdan. Maakii viidiyoo tokko dalagiiti hundumtu kenna du'itsiif goona jechuudha. Akkaawuntiin duraanii sun hin deebi'uu ni beeyna garuu isa caala akkaawuntii haarawaa kana guddisuu barbaanna nuti. Chaaleenjii qabannee jirra. Viidiyoo mata akka nuuf dalagishi du'itsiif goona nu martu. By the way namni dhugaa dubbatu hin jibbama. Namni wanna gaarii dubbatu wanna gaarii dalagu kun hin jibbama. Waa tokko sitti dhagahamuu hin qabu ishee. Ani waa tokko isaa moko waa tokko sitti waa tokko dubbachuun barbaada. Viidiyoo borurraa kaasteedha post goota. Ani garuu warra akkaawuntii maakii cufsiisee waa tokko isinitti himuun barbaada. Jirtu asitti ni jirtu 100% sure. Oromoo ta'edhaan taniittu ani ammas Oromoo dhumatu akkaawuntii mucaa kanaa gubee jedhee amanuuf natti ulfaachaa jira. Maaliif yoo ta'e dhugaan dubbadha. Dhugaa akka hiriyaa maakii tokkotti otoo hin ta'in akka Oromoo tokkotti. Akka Oromoo tokkotti anaa maakii mana banattee nama arrabsitu argee hin beeku. Anaa maakii mana banattee ganda biraa arrabsitu argee hin beeku. Anaa maakii namoota ganda ishee ta'an wajjin illee teessee taphattu argee hin beeku. Dhugaa Waaqayyo na arga. Anaa maakii akkaawuntii isheetiin waan hamaa gootu argee hin beeku. Inumayyuu Oromoof jettee of arrabsiisaa waa'ee Oromoo gaafa dubbattu. Gaafa baatee Oromoof jecha waan baay'ee gaafa feest gootu. Ani guyyaa baay'eetti meera. Maakii koo lakkii dhiisii waan kana. Dhiisii waliin arrabsiin. Itti meera baay'isee. Dhiisii bakka natti hin tolwaani. Bakka tuffadhuutii dhiisii. Jara kanaaf deebiyyuu hin deebisiin hin jedhaani. Isti maaluma gootee mucaan kun ettanii akkaawuntii mucaa kanaa gubaa jirtu. Amma miira keessa galanii waa wanta jedhanii miti. Oromoo ifaan bilisa walitti himan. Rakkoon Oromoo nama ol guddatuun barbaadan Oromoo keessa. Kun dhugaa dirree jirudha. Wal sobuun barbaachisu. Akkas achi qabas qabee nama ol guddatee Oromoo keessaa ol bahee Oromoodhaaf qabsaayu hin barbaadamu. Akkamitti Oromoo kana bira nama kana fokkisnaan. Tiktokii nama 500,000 qabu baatii takka waan hin geenye keessa jalaa gubanii maakiin qabsoo dhiistee olola jedhu eegalan. Maaliin sagalee sii taate ispiikarii qabattee katamaa keessa deemtee lallabaa deemti moo maaliin akka sagalee sii taatu barbaadda? Akkaawuntii nama 500,000 qabu Oromummaan Oromoo irratti gubee sanammoo boodammoo propagaandaa qabatanii dhufanii ani waan tokko isinitti hima. Shira Oromoo kan hagam akka inni fokkisaa ta'e wanta dheengadda Qamarru Yusuf irratti hojjetame Oromoo hundaaf barnoota guddaa ta'uu qaba. Oromoo sakaaluu irratti hagam akka hamaa ta'e jarana wal kijibuun barbaachisu. Mee dhugama walitti himaa yoo laal namni dhukkubni bakka saalaa nama qabe saalaa bahee jedha. Yoo dhukkuba kee gahaa doktoratti hin himanne dawaa gahaalleen argattu yaala gahaalleen argattu. Fakkeenya Qamarru Yusuf irra deebi'ee isinii kaasaa. Guyyaa 4-5 dura yeroo koonsartiin ture sanitti sirba isaa Minilik Bineensa jedhu isa miidiyaa kanarra afarsaa turan. Maaliif? Haarayaan sirbisu waggaa dheeraa dura ture. Intarvii isaa wanti fidanii afarsaa turaniif akka warri Habashaa kun itti duule akka yeroo hacii afaanii qabatanii san afaanii qabatanii fi ture. Faaruufillee yoo ta'e zabana dheeraa faarsinee dabarsinee irra sirba saniif galata guddaa qaba. Har'a irratti garuu yeroo hamaa kana keessatti ija namaa keessa akka namni buufu yoo ta'e malee sirba san dhaadheessuun hiikaa qabu. Fidanii boodarra immoo alaabaa jalatti darbanii alaabaa sanuyyuu barru osoo fuudhee jiraatee iyyuu jiraate wanti beekamu hin jiru. Maayikiroo sakandii alaabaa darbasan keessatti viidiyoo sakandii muraasaatii fi suuraa kaafatanii sana booda alaabaa fuudhuu dide olola jedhu miidiyaa kanarra eegalan. Ba'aan dingaay hulettoof jedhan laal dhakaa tokkoon simbira lama jedhan. Asiin Habashaa itti duulchista asiin ammoo alaabaa fuudhuu dideettee Oromoo itti duulchista. Maal isaan godhe cubbuu takka hin qabu namni kun waan isaan godhe biduun zamb badii isaatiin alatti jechaadha namni kun. Garuu ka kana godhu ennoo jette Oromoo maakii hardhaa miti gaafa tiktookii 500 galu jalaa guban nadda walti miiseen jira dhuftee natti bootte. Maaluma godhaan maaliif waan akkanaan irra hojjetanii amma fuuluma kiyyaan akka hin galle na godhanii jennaan silkii biraa haarawa bitadhe sababa kanaafi. Naan jennaani maakii ati dandeettii guddoo mucattii qabduudha.
إنه جتا إن قدتا أبشر ست نجامين تيك توكي برابنا ده ربنا رجع ماكي رجع يصير رت سنتيما أبشر كبرابنا دو أما سي قدتا جدين تيك توكي بنتي ماكين باتي أفرموشن كيسا كوما دبشان سنتيمتين زول دينجد تيك توكي كيسا فوراني جلا قبان بري كنا ناتا ودقنا ماتا ودولار كنا مانتا نيو كيسا جرات إن فيدام ملهم ميرون بيجا بقى كيسا جرات كأنا قد أمو أورمانيتي ummata naftanyaati jechuuf tiiktookii isii kareefu viidiyootti dalagdee guban naftanyaan har'a ajandaa mataa ofii qabdi jarana dhimma ofii dhimma saba ofii dhimma ofii irraa dhimma waraana ofii irraa haasayaarti malee yeroo teettee tiiktookii oromoo gubdu yeroo tiiktookii teettee kana gootu yeroo akkasiitii hin qaban qubaa hin qaban doktor gammachuun fixee jira naftanyaan hamaan naftanyaa oromoo keessaa kana guyyaa takka osoo tiiktookii jookar namni takka riippoortiin godhin osoo hin gubin كفوكما أفرتما كابو لا الجوكر ستيل نو كوما شنتما كابو هم ساشي الجبا كوما شنتما وزون كم نجنا ما قال أورمو تنتاعي لكيسي تما ولا كفنياني هايوت أورمو تفكر قدا أورمو تنقوتو تماول قالوا ككوباتو كماكيد ككوما تبلم ككوما تبشني تكوباتا ككوما أفرتما وزون كوبون دندين قد أكاونتي كان كو ريبورت كوداني كتكا ويا تكابشان تك ريبورت كوتي هم بين مكرا ميك أبي بو أبي ميك أبود دوكومنتي كي يجاه يرجع حاجة صدركا ورقة جرين يكيا ID كي ينقابتو غاني سنة بود تيك توكين كي ينادي بي كنا كقول أمو أورومور نمني ولا بومر يهذا غرا كباتو بر هرنا ولا بديتشون برون أرارم توي توراميتي دينum ما قد يفقو وانتي حاجة أورومو ونرتم ميسومو هنجور أنا واي ما كي رتي challenge توكو يقولون 1 million challenge يتشالن وانت ندندم نتقول لنجور الدنيا كنرا كلب كالكاسو إن باي قد بمجنن أني رابونن هم تكركون كمولا ما اسم السل قالوني فكي سورة في انتاني 1 million challenge ماكي أوروجي جال أهين دندم وانت ندندم نتقول لنجور كان كقول أمو أكما جري كان قول أما بود اللي ديبسني هاقوبني نول اللي ديبسني ثم كم براغ سنام كان يا دراجون جدي أنا اللي هم فرد كما دبشان جدني أنا مو ميلين توكو جدي هم دندام ماكي ولين دابن وسو إجساني أركو وسو ديفا منارتي بالبلاني وسو إجساني أركو وسو غراني ساني كوبت ميلين isa lammaffaa jalaa guban soo har'a galgala mana kootti hundumti keenya aslittis nan himaa muubeettis nan himaa hundumti keenya mana kootti wal geenye at least namni 1,000 namni 10,000 bakka tokkotti walaa ga'u namni 10,000 sunu viidiyoo dalaguuf ana dabalate jechuudha. Namni 10,000 sun hundi maakii meeshin godhee viidiyoo dabaluu fi chaalenji goonee torbaan tokko keessatti maakiin fooloorii 500 galti isa durii. Amma teenyee asitti intini gochuun bakka intini kanarratti adeemu hundumti keenya chaalenjii adeemu hundumti keenya ani personally viidiyoo nan hojjedha. Garuu ani kophaa koo viidiyoo hojjechuu koo maakiidhaaf akkaawuntii isa durii isheef hin deebisu. So hundumti keenya wal wajjin taane har'a galgala sa'aatii 3 kaasne yookaan sa'aatii 4 kaasne nama hundumatti namni hundumtuu laayivii galuun qaba. Mana kootti haa wal kana barbaada nuti raaji. Kana barbaadna nutis dhugaa. Aslittis nan hima, muubeettis hima, namuma beektan abbaa abdiittis hima. Gastirratti hundumti keenya namni 10,000 yoo xiqqaate wal argine gastirratti hundumti keenya wal gorfanne akkam ta'u goona. Isheen viidiyoo tokko hojjettu achi booda hundumti keenya isa duwiti goona. Akkaawuntii maakii isa haaraati hundumti keessan kanaan fooloo goona jennee jechuudha. So torban tokko keessatti fooloorii 500 akka deebitee galtu gochuu dandeenya. Okay brother, that's the best idea. Yaada gaarii qaba. Ani kana yaada. By the way, achi akkaawuntiin jalaa cufamuu qabu nama baay'eetu jira gandaaf ganda walitti. Guyyaa bahee nama arrabsu baay'ee. Ana ያልገባኝን ነገር ልንገርህ. አናፍ ማኪን ሂሪያኪያ ማኪ ባቴ ዋን ሀማ ገንደምት ኢንዲቪጁዋል ፐርሰን ጋፈሼ ለማረብስ ታርገኝ ነዲባ ኦሮሞን ኩን ኡጋ ማሊፍ አከ ቢታ ደምኑ ነዲባ ባይዘ ኢሼ ጋፍ ቶኮ ዋን ሀማ ጎዶ አርገኝ ቤ ጅሬኛ ኮ ኬሰት ኦሮሞፍ ሰገሌ ተኡራን ከንደርቤ ኦሮሞፍ ሆጀቹራን ከንደርቤ ኢሼ በዬ ዋን ሀማ ሰው ጋፍ ቶኮ አርገኝ ቤ ማሊ ደቋም አካውንቲ ኦሮሞ ጀላ ኦሮሞ ዱመቱ ጉዱ
maal goote mucaan kun? Bakka qallaan loojikistii wasti waan kana gootee jedhan. Amma fakkeenyaaf nama kan bira kan nama kan bira otoo gubanii naa gala. Ganda arrabsee nama arrabsee akkas godhee. Wayi mucattiin kun maal goote? Eenyuun hidhaa arrabsite maal goote? Namni ishee cufaa jiru maal goote jechaa jira. እኔ እግዚአብሔርን በቃ አልገባኝም። ኦሮሞን ኩን ማል ደረከውንሳ ወላሂ ራቻ ኩቴ ከነ ሪስኪ ራኦፍ ገቴ ኦሮሞቱ ተቀመጤ ኦሮሞፍ ዱበቹራን ከነፈ ኦሮሞፍ አረብሰሙራን ከነፈ ኦሮሞፍ ዋጎቹራን ከነፈ ሙጫን ኩን ማል ጎቴ ይሄን ነገር እኔ ይገርመኛል አንዳንዴ አን ኦሮሞ ዱመት አመዩ ባይዜ ኦሮሞ ዱመት አካውንቲ ማኪ ሪፖርት ጎዴ ጩፍሲስ ጀዴ አመኑፍ ነትልፋቻ ጅራ ባይዜ ሙጫን ኩን ኦሮሞ ማል ጎቴ እኔ እኮ እየገረመኝ ያለ አመዩ ባይዜ ይሳብ ኦጋ ከነ ፉዳቻን ጅሯን ኦሮሞ ዱመት ማኪ ጀላ ሪፖርት ጎዴ ባይ ዘ ዌይ አካውንቲ ሰዱራ ሰነራቺ ኦሮሞቱ ጀላ ጉቤ 100% እኔ አመና ጋረቢ ሲንጀት አመናን ጅሩ ባይዜ ማል ጎቴ አመ ማኪ አመ ፈከኛፍ አካውንቲን ቶኮ ጉባቹ ሪፖርት ባየ በርባችስ ኦሮሞን ሱኑንት ነጋጅስቱ አከማ አማኪ ማል ጎቴ ጤቱ ጀላ ጉቤ ቆይ ወሪ ፖሳ ጅርተኒ ሞ ቃና ሲረት ኮመንት ይረት ሚውት ጎቢሳ ና but this one is but አማዩ ሼ ላይቭ ሼ ጩፍቴ አሲረት ቶቶ ዱፍቴ ኢቲሚቲ ቢልቢሊቲ ዮካን ሼር ትጎዳ መኔ ሳሚቲ በርባዳማ ጅርታ ይዳኒ ሊቪ ጅርቲ ሲን ላይቭ ረጅርቲ ቆይ ኢሲን ፊልና አከም ናጋ ጅርቱ አከም ነስሪ በገልጋ yeroo tokko bakkuma ishiin hin jirretti waan tokko mari'anne sarpiraayiz godhuuni qabna yoo raachuun xumuraallee yaada qaba osoo isheen hin dhufin jecha beeyta abbaa irratti gaarii gaarummaa nama kanaallee dubbatuun gaarii miti abbama duuba dhugaan nama raachuun hagoo labratu yeroo tokko osoo nasriit waan illee like yaada kwa ammaaf kiire hayya galatooma dhugaa dubbatuudhaa fi maakiidhaan kan wal beeynu